بريمة كان نرتب بريمة كان نرتب بريشان ما انتين قلبي نكين بريشان ما انتين بريشان بريمة كان نرتب إرجع قريبا ما أما يرونا كوكو قرباتو إمبيتا قربان نبيرجلا مسكاتة بريكم دي بابي كاي ما تاتو تكنا فاسين جالا نمني سوى شوكا بريمة كان نرتب مبي بريكي حكا كيمة كان نرتب إرجع متي مو هيو مسات إمبيتو هاد إمبيتو دي كمان ستي مونكا با مبي Aganan sih kan deh, orang kan dia tampil jadi, agak fadu. Kumari bawa riset sama serah bulan deh. Kumari bahasa di sana masih kafalera, kumari bahasa kota fe wakam. Mereka anak kan agak natur tembe ita. Kumari sama kumari bahasa agak natur tembe ita. Kumari bahasa ini muat ayo naga. Isa macam uftet. Isa dar be macam uftet, sasi kafalera macam uftet. Isa dar be. Kastara ni macam. Isa apa nak aku tikan di bakal. Mereka tak pesi jadi. Pada amber baru. Mereka sudah jadi ramah be itu. Bir kamu sih tamu kamu. Beri kumari bahasa kota rata fe miti. Beri zaman tay masih rata fama. Ya Rabbi gofta ko. Kan amber. Agak fadu mube agak fadu. Ya Rabbi gofta ko jadi. Agak fadu seri tina dagai. Atas awal uftet obi gadi. Mau mata macam. Ane ko ummata fideen warra jaalatu ka kabaju yu fideen as keessa kaa'ee si hordofsiisaa raabam amma manni rakkoon jira kuma dhibba tokko irra jira ummata maal jettan kuma dhibba tokko irra jira guys maal jettan dubbadhaa furmaatatti kaa'uudha malee koo keessaan dubbannaa bira darbeera dubbiin kuma dhibba irra jira Jarana Mubarak musamma jarri thillachanu Mubarak sabsaba warri duftani bagana ga duftani badaatin titulara gurra jala qabata rabbi dinafitu labaganarra inshaallah qofta yogi do qabata ila Mubarak musamma ko ribbato ko qabdu amma di galjuda fi wallahi ko ribbato ko galchi ko ribbato ko galchi fi mo ribbato ko naratabi qabdu nyer in qabdu qabam tirang qabdu le na madigal ma fa diratin gubdan wal malam be wallahi on rokan on dinu fira rokana kana fijila ne babu kumari bada ko jara ragalja burammad fuzura dalatam ne radini funa yenye rabbana qabdan galcha rabbi radi yokani mo bahas ke tamalo je datan amala oh age faturu wali ko lagi mo Adi lah, amana monye tu ni jirenya bi yaga nainu watu re yana. Besati yu nawi nul vada mo be jirenya bi yana wallahi ko badi berri ko badi bamiti berri to ko nul vada. Adi te berri jani nya da manu ada berri jani ni nya de ole mubarak ya dugal jivati. Mubarak musamma berri jani ruda da biya dunia jirenya da me ola ma dubai te gurbare vannu ver gare chitida. Biya ge nya te berri me kana mango. Mubarak musamma yo kamne. Abdi galjavi Tawfiq Kabiro galjavi fira kab damidi wamadu fira ke mubarak yaddu nama kuma ribbato ko digen gumana maidanu jada baege ya nama jaibu namni ko ni lama dibba ko fira ke badartan age fatari mo de bula kala kol man denno ka ajab ya na wila ke badu mana sere jirta no mana kaki akan na wila jirta Tawfiq Kabir ini mariyade sontani no mariyade tigini te sontani namni wari dalu qaba kese nama me ka gafadde hiriya fira Mubarak yodi bitano amma sichakara yodi Mubarak ma indi kan ufuni tafatin ufa mutlimi dia redmale la nawi asawna nawin asaw alto kuri kat second fulan asen buan dugada mubembri nal keser akin dinal keseyu akabaye gara namanya tutti nama me kada wole dabe nama me kada wole dabe cinci kesan ture yero na ku sana chuda achuma rakon ko busi kan kenna yero ga tinade lah me ka tarata bedi harra galchi rafi obole se kon jeni atana amna magalatati wala malaka na rakabda
dhageessanii Anaaf immoo gaara walitti qabatu hin barbaachisaa moo? dhaggeeffadha. Qoy nan dubbadha qoy. Nan dubbadha akka kennu suwan. Ani sobwan. Wama waliin jalaa turedha. Ati anaaf nama galataati. Galata guddaan irraa qabda. Firatti dawwalee, hiriyaatti dawwalee. Nama meeqatti dawwalee dhabee nanii naa kennite. Ammas nama galataati. Asuma irratti himatteeyyuu nama galataati. Bakki na qooqee iccitii walii baafna jette. Iccitii koo qabdu amaanaa rabbii fayyaa sirraa fudhate. Iccitii sana dhiiftee jennaan ani naasa'u deebi'een galalaan. Iccitii koo an sirraa qabu baasuu barbaadde baasi. Obboleessa simiti eenyu nu amanan iccitii wayiin kennu. Obboleessa dhaggeeffadhu. Dhimma iccitii keetii ammas taanaan dhaggeeffadhu. Dhimma iccitii keetii waa'ee kan kee iccitii koo waa'ee kan dhaggeeffadhu. Iccitii waan fedhe haa ta'u dhaggeeffadhu. Iccitii koo gubee bakki dhufte inni waa biraati. Hin kabajaara waa baay'ee wal kabajnee waa'ee kabajaa dhiisi. Kabajaa waa hadda ji'a meeqa kabajaa ati waa meeqa qabda amma waa meeqa qabda obeeshaa waan dudduuba kan kee jiru mu beeya hin beektu zimmeetteetu manaata hin fakkeessin fakkeessanii jiraachuun bu'aa Mubarak lammanuu maqaa keessan lachanuu Mubarak koy meeda bareeduu jennaa jiran koy Mube koy Mubaraki ni kaan hin bahee amma akka goonu jiran ay guma bagana kan dhufte nama guddaa nu meedi ati cal jette yeroo namni wal arrabsu teessanii jaallalaa tifoosodhaa harka rukunnaa sirra ani dhugaa dubbachuu taanaan ilaa waa hubadhu malee haasa'uun natti hin tolu karuma deemaanis isinitti dhufe kanaafan callisee dhiifama naa godhaati ammas inshaallah inuma sirraa waliin lolanu heenya lachuu inshaallah waan jirummoo walumaan ilaallaa isiniin jedhaa galatoomaa hundi keessaniyyuu asitti argamtanii waa'ee walirraa dubbachuu keessanii fi jajjabaadhaa isinan naggeeffadhaa keessa taa'e. Anakkan jedhe Mubarak ilaa birrii kana Mubarakin kun dura dhufee natti mateen nannaqee gaafadheera Mubarak musammaa dhugaadha biraa qabda yeroon gaafadhu akkasin qabu nan kenna yeroo dhuma muraasa naa eeggatu jedhee ture walakkaa kanaanii otuummoo miidiyaa kanarraa gadi buuneenuu ariinuu wal bira jirra tu keessumaa nannee gaafa buunee wayyuu mube moo maal jettame Iwayyaa naawwi yeroo itti walitti madheen jira si qofaa miti naawwi koo dhaggeeffadhu dhiifama naa godhi asirratti deebiinsiif qabu namattis nama danuutti ni madhe si qofaa miti akkasuma xaayiris hin jira ijoolleen tokko hin jiru namoota tokko itti madheen jira inuma ridani dhaggeeffadhu hin dide mubeen jedheen gadi baanee miidiyaa irratti nama gurguddaa irra kabajaa nama hedduutu kabajaa kan kee qaba arra waa'ee waan akka kanaati gadi baanee waliin himannu kabajeet mubeekoo maarree koo jedhe jechuudha maallaquma kiyyaaf sossobee kadhadhee nan dadhabe sitti si madheedha inni namatti madhu kun inuma naa dhaga'an jiru tokko jedhe lammaffaa ta'u namoota isa kabajan namoonni isa jaallatan namoota gurguddaatas jala jiru namoota gurguddaatu isa beeku waan ta'eef kanaaf warri sun dhaga'uu qabu aga yoomitti immoo teenyee wal kadhannaa aga yoomitti kabajaa wal dhoskinee an ofii kooti isaaf jecha gaafa ni rakkatu isaaf rakkadhee hadda gaafa rakkadhee waa kiyyan haa kenni jedhu maaf natti qalladamaa waa kiyyan gaafadheen isaan na gargaar hin jenneeni birrii kan kee borsaa fuudhii naa kenni hin jenneeni gaafa jalqabaa waa inni naan jechaachuu hin beektanii nama qajeeti 50 ol tajjara jira bu'i gad jedhee ganna buuse akka sareetti ganna oobee aga asliin miidhama kiyya naa hubatee ofitti nawaame akka gargaaramtu wayyaa dhiisi sagaleen kufti ta'uun bu'aasiif hin qabu naan jedhee aga kana narraa miidhama kiyya toombatin maal miidhamte viidiyoo bahe obboleessa kan konaan hin jenne san hubannoo dhiisuu ta'uutu malaa hin hubanne jedheetu manichi siqee mubee kana kabajee jechuudha gaafa ni hiriyaa dhabeera naman qabu jedhee akkasitti dhaabbatee gaddu natti dhagaame nam fuudhee kenneef sinii galee gaafa inni immoo har'a deebisee uuma kiyyaaf na kadhachiisu mee maal jettu isin gadi baatee himachuun qabuu jettanii dubbachuun qabduu jettanii hadda ji'a 8 namni nama eeggata birrii kuma dhibbaa birrii wayi kukkute inni kukkute naa ergu kun anaaf hojii yookaan hojii wayirra naa oolaan jiru
Ayyee mubeeko gizee tokko dhiifamaa wajjiniin afaan keettan si qabee obboleessa koo qaali. Islachuu anaaf obbolaadha. Dhugaa dubbachuu taanaanii wanni kun utuu akka kan kootii tarii yoon hin dogongorre.